Seenaa garaa nama raasu kana biran dabrinatoo dhageeffadhaa. Egaa kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota Abdii Maanyaa Ofishaal tahiyyaan tiyya bakkuma jirtan hundatti isin haa qaqqabdu jechaa har'as seenaa garaa nama raasu bifa oduun qindeessee yoon dhufu hamma dhumaatti akkana waliin turtan kabajaadhaanan isin gaafadhaa. Yeroo tokko borofa dorrobdee dhaluuf kaate tokkotu turte. Isheenis dhaluudhaaf iddoo itti mijatu barbaacha kara bosona tokkootti imala jalqabde. Akkuma kara bosonaatti dhufteen harata tokko keessa dhaluudhaaf ciistee turte. Garuu haalli ishee yaaddessu jidduma kanatti duumessi dhufuudhaan roobuuf yeroo hanga'u bakakkaan ulfaataan tokko bosona kanatti bu'uudhaan ibidda uumee ture. Cittoo irratti fanxoo akkuma jedhan ishii dhaluudhaaf sardama keessa jirtuu duumessaa roobuuf yeroo balaqqeessa'u yaaddoo itti ta'ee osoo jiru kan san caalu bakakkaan ibidda yoo itti qabsiisu duubatti deebi'uuf ennaa isiin garagaltu namichi adamoo adamsu yookiin al'oolaan tokko eeboo qabatee itti fiigaa dhufe. Asiin dadhabu asiin baha jechuudhaan gara cinaa isheettis yoo fuula deeffattu leenci beela'aan tokko afaan banee itti dhufaa jira. Bara sagantaan gubbaa fi jalaanatti ba'etti baatikoo hin jiru jechuun fala waan hin qabneef yeroo hamma isii hafeetti xiyyeeffannoo isii gara ilmoo isii deebisuun ciniinsuu isii itti fufte. Namicha kanatu eeboodhaan waraanee ajjeesamoo leencatu liqimsa kan jedhu naafi isiniifis gaafii osoo hin taane hin hafu. Garuu jidduu kanatti wanta ajaa'ibaa tokkotu ta'ee argame. Duumessi dhufe sun rooba ajaa'ibaa tokko gadi dhiisuudhaan ibidda bosonatti qabatee jiru sana battalatti dhaamse. Adamsaan sunis ifti hangaasuu wanta baay'ee itti balaqqeessa'eef eeboo bira dabarsuudhaan adda leencaa waraanee leencichis achumatti du'e. Namtichis roobni waan itti cimeef dhiisee gara mana isaatti gale. Borofni sunis nagahaan ciniinsifattee ilmoo isii dhalte jedhama. Egaa obboleewwan kiyya seenaa kanarraa waan guddaa akka barannu osoo naaf ifuu gaafa duraa duuba keenyaa fi bitaa fi mirga keenyaan rakkinaa fi gidiraan baay'een gaaf nu marsu waan nuuf dhumate nutti fakkaachuu danda'a. Rabbiin keenya ammoo subhaanahu wa ta'aalaa inni isa irratti murteeffame irratti murteessisuu danda'u yeroo hundumaa nu wajjiin waan jiruuf murtii uumaa malee murtiin uumamaa akka hin fayyadne gamanumaan dhaamsa isiniif dabarsa. Rabbiin irratti haa irkannuun isiniin jedha. Faman yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuhu jechuun jecha Rabbii ol aaneeti. Irkoon isaa nama jalaa hin daaqu. Egaa hordoftoota koo Abdii Maanyaa Ofishaal nashiidaalee ajaa'ibaa fi seenaalee garagaraan dhihaatuuf qophii hunda xumuree waan jiruuf YouTube isaa qofa subscribe godhuudhaan akka cinaa dhaabbattan isin gaafata. Seenaa biraan hamma walitti deebinutti nagaan naaf turaa isiniin jecha waan na dhageeffattaniif baay'iseen isin galatoomfadha.